baay'ee sodaachisaa tokko keessatti jira. Akka carraa ta'e obboleessi isaa sagalee naa qabee ture. Sagalee isaa hundallee waan isinitti dhageessisuu baadhee muraasa isaa baay'ee takka kan cannaqamaa jira jechuudha gana kan hin jedhamne. Oye tike akkam nagaadhaa jirtaa fayyaa keetiin nagaa kooti alhamdulillah. Baay'ee godhi mee tike ifanaa godhi. Okay. Baay'ee takka jechuudha cinqamaa jiraan waa'ee isaanii waa'ee haadha ayyuuftis dubbisnee turre hiriyaa tiyya takka wajjiniin jechuudha. Akkasuma obboleessa isheellee bilbilee fi bilbila wabii dhumarraa foonee bilbilee fi turre akka carraa ta'ee egaa wantoota isaan waan jedhanan isatti carraa ta'ee biyya sana keessaa bahuu hin danda'u. Kanan jedhu shakkiinatti ta'ee maalfiin amma gadi baheetu waa tokko gochuu hin danda'u mana keessadha kanan taa'aa jirudha kan inni jechaa jiru. Kanaaf iyyuu tarii wantoota kanaan daangeffamuu danda'a. Jedheen sodaadhee obboleessi bakka baay'ee tokko innillee girgirrii wayii keessa jira akka malee jechuudha baay'ee tokko sodaatee jira. Wanta akka ta'u naaf hin galle dhugaa dubbachuudhaaf. Irra caalammoo kan maatiin ayyuu dheekkamanidha kan nu sodaachise. Sababni isaa isuma bira jirti beekaa godhaa beekaa dhoksaa nuyi maaliif nutti xafataa wanti fi haafuutii immoo maaliif intala keenya akkasitti salphisa jedhanii lolaa jiran jechuudha. Ani garuu waan keessa kootti shakki takka jirti jechuudha. Yeroo dura piraankii godhan sana ayyuu miidiyaa irratti baasanii uummata kun duratti karaa irratti piraankii godhanii turanii ayyuun tuni nama danda'amtu miti dhugaa dubbachuudhaaf nama ishiitti dhiyaatetu beeka nama danda'amtu miti jechuudha. Ani sargiidhuma kana iyyuu jaalaluma seedoo iyyuu qabaattee natti fakkaattu. Harka sana deeffachuudha jettee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Abiddi gara seedootirraan qabatee waan dhaamu miti. Garanaas garasiis namoota baay'ee walitti fixaa jira. Jidduu kana keessatti kan rakkataa jiru wabiidha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana hundumaayyuu immoo wabii kanitti wanti isa jidduu kana keessatti isa rakkisaa jiru maalidha? Sababa maal ta'eef rakkata onaan jettanii ofii isaatiif jechuudha. Ofii isaatiif wantoota jiru akkasuma hariiroo mucaan isa faana gaafa sana haasofte haasaa mucaan gaafa sana haasofte dubbate sana booda maatiin ayyuu haati obboleewwan ayyuu hundi isaanii warreen kun hundinuu gara wabiitti jechuudha kan garagalanii. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Yeroo kanatti mucaan kun immoo harka seeraa jala oole yoo ta'e baay'ee ulfaatadha jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaatadha. Maaliif nama beekutu beeka kana jechuudha. Nama beekutu beeka. Harka seeraa jala oole taanaan dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko ulfaatadha jechuudha. Hundi keenya har'a yoo asirratti dhufnee raawwannee kolfinee qabannu waan haala gaarii keessa jirru. Namatti fakkaachuu danda'a. Hundi keenya keessi keenya madaadha jechuudha. Maatiin keenya maal keessa akka jiran, maatiin keenya eessa akka jiran namni beeku hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhiifama oduudhumaan isinitti seene. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u hunduma keessaniif kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii. Ani nagaan qaba galata rabbii. Yaa nagaa qabna jenna ka maal jenna waan biraayee. Nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Dhugaa maal akka dubbadhullee maal akka dhiisullee naagalaa hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuufi namoonni baay'een keessanii akka waan biraatiif waa'ee isaatiif akkasitti irra deddeebi'ee dubbadhu isinitti fakkaachuu danda'a. Ani waa'ee isaatiif guyyaa dheengaddaa waadaa isinii galeetiin jira kana booda wantoota kanaa keessa galuurree dubbachuullee waan sana kaasuullee hin fedhu jedhee isinii himeen jira waadaa isinii galeen jira jechuudha. Waadaa kiyya waan deebi'ee shaaru miti. Kanaaf iyyuu jechuudha. Garuu obbolummaadhuma tokkotu natti dhaga'amee mucayyoon kunis immoo baddee raawwattee achiin hafuunis hedduu takka natti dhaga'amee akkasuma immoo obboleewwan isii bilbilee fi dubbisnee turre haadha isiillee akkasuma obboleessa isiillee bilbilee fi dubbisnee turre akka jedhanitti mucayyoon kun uffatuma qayyaratullee uffatti fudhattee miti kan manaa baatedha kan yeroo sana baatedha kan jedhani. Akka uffata bijaamaa akkuma seedoo bijaamaa qayyarate isheenis akkuma bijaamaa beellicha ofirraa baaste bijaamaa qayyarattee bijaamaadhuma sanaan baatee baddeedha kan jedhamaa jiru. Wantichi kun baay'ee ulfaataadha. Deebisee immoo yeroo sanatti wabiidhaa sagalee qabdee fi wabiidhaan bahaatiin jira seedoo jalaa jechuun ishii akka waan amma mucayyoon kun wabii harka jirtu yookiin immoo wabiin fuudhee gara takkatti dabarseedhani.
kan obboleewwan isiillee haati isiillee akkasittiin jechuudha kan isaan dubbataa jiranii baay'ee tokko ulfaataadha baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha wantoonni hundinuu zooree mataa wabiitti irratti jechuudha kan kufee jiru so maal akka godhamu naa galaan jiru jechuudha yeroo kana keessatti wabiin haala baay'ee sodaachisaa tokko keessatti jira akka carraa ta'e obboleessi isaa sagalee naa qabee ture sagalee isaa hundallee waan isinitti dhageessisuu baadhee muraasa isaa baay'ee takka kan cannaqamaa jira jechuudha gana kan hin jedhamne. Oye tike akkam nagaadhaa jirtaa fayyaa keetiin naga kooti alhamdulillah. Baay'ee godhi mee tike ifanaa godhi. Okay. Baay'ee takka jechuudha cinqamaa jiraani waa'ee isaanii waa'ee haadha ayyuuftis dubbisnee turre hiriyaa tiyya takka wajjiniin jechuudha. Akkasuma obboleessa isheellee bilbilee fi bilbila wabii dhumarraa foonee bilbilee fi turre akka carraa ta'e egaa wantoota isaan waan jedhanan isatti himee ture jechuudha akkamiin too wabii achi keessaa baasne jedheeni amma inni bakka haala intini keessa jira argitanii jechuun bakka haallichi isaa galaa hin jiru ifanaa godhe jechaa jira wantoota baay'ee wajjin haasaa ture garuu egaa meeqa miidiyaatti baasnee meeqa dhiisnaa garuu immoo haala takka baasnee dubbachuunis himuunis dirqama barbaachisaadha. Namoonni takka keessanii gar keessatiin illee akkasuma koomentii irratti illee guyyaa kaleessaa kan naaf keessanii jirtanii maaliif as gara miidiyaatti fidda kan naan jettanii jirtanii mucaan kun achiin dhokatee hafuu hin qabu har'a yoo nuti isaaf sagalee ta'uu baanne mucaa kana waa takka achitti gochuu danda'anii sagalee isaa dirqama bakka inni jirutti hordofnee sagalee isaa dhaga'uu qabna jechuudha hundi keenyayyuu kan namoonni baay'een amma nuti bilbilaan bilbilee raawwannee ittiin haasofnee maal keessa akka inni jiru quba qabna jechuudha namoonni immoo maal keessa akka hin jirre quba hin qabnetu jira sagalee isaa kanarree dhaga'anii raawwatanii kan itti haara galfatantu jira jechuudha maaliif namoota baay'eedha jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti kasi jibbus kasi jaalatus baay'eetu jira. So waan kana ta'eef sagalee isaa kun dirqama dhaga'amuu qaba kan jennuuf gara miidiyaatti finna malee waan biraatiif miti jechuudha. Kana taansee gara seeraa jala mucaan kun odoo ishiin hin argamin seera jala of oolchuu hin barbaanne jedhe. Kana jechuun isaa gaariidha. Sababni isaa yeroo kanatti biyya keenya keessatti seera jala oolte taanaan wantoota baay'ee qortusii baay'eetu namarratti guurama jechuudha. Gaafa dhattee harka seeraa galte taanaan waan xiqqashuu takka kan mana seeraa seente gaafa seente sirratti guddata jechuudha. Namoonni baay'een keenya keessi keenya madaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gara miidiyaa kanatti baasnee raawwannee dubbannee maaltu nuu dhufa maaltu nuuf siqa wanti nuuf godhamu maalidha jenneeti malee kan callisnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka keessa namoo gurguddaa ani mataan kan koo jechuudha. Ani mataan kan koo dubbadhu malee abbaan kan koo mana hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin tokkichi kan na arguudha. Garuu akkuma nama haatiif abbaan wal bira jiranii akkuma waan maatiin koo haala gammachuu haala gaarii keessa jiranii dhufee sin faana kolfee qabadha. Sababni isaa wanti godhu hin jiru. Wanti godhu hin jiru. Amma danda'ameen isaan achitti gargaaru balleessa takka qabaataniitii miti. Oma wanti isaan godhan hin jiru. Nama guddaadha. Umurii kanatti nama bahee urufa akka nama tokko yookiin waan takka balleessa tokko godhu miti. Nama guddaadha jechuudha. Abbaan koo jechuun ani maatii kan kootiif hangafadha. Nama guddaadha kalaala. Kanaaf iyyuu saba tokko maleedha jechuudha kan dhaqanii achi gashanii kunoo ji'oota meeqa lakkaa'amaa jira achi keessatti namni abbaa kanaa jedhu hin jiru achi dhaqanii seenan taanaan achi ba'u hin jiru tokkicha achi dhaqanii seenan taanaan achi ba'u hin jiru yoo rabbii namti haala namaa mijeessee namaa achi ba'anii malee saba kanaafuu yaabboleewwan koo tokkicha mana seeratti galame taanaan waan achi ba'amu miti piroosesii baay'eedha achitti kan namatti barbaadamu. Kanaaf iyyuu jechuudha ani beeku maal akka jedhamu wabii rabbi isaa eegu osoo harka seeraa jala galuu baatee natti tola yoo danda'ameef odoo tikkeettiinis wanti hundi mijatee fi gara kanatti dhufe. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota koo jidduudhuma maatiin koo natti dhufanii deemeen deebi'e kanaaf iyyuu jechuudha. Osoo akkana gara biyya kanaatti dhufee inni waa'ee hojii gara biyya kanaa oo dhufee hojiin afaan adeemuu qabu fiildii koo faana kan deemuu qabu ani abjuu keessa kootii qaba wanta hojjechuu barbaadu akkasuma wantoota baay'ee wantoota yaadaa jirutu jira jedheeti jechuudha kan inni dubbataa jiru garuu wanti natti fakkaatu jechuudha maaliif hojiin waan nama dhibu miti
kan har'a waliif hin taane immoo yoomumaafuyyuu waliif hin taanu. Namni waan biraa qofaaf miti kan wal barbaadu obbolummaa jechuudha. Nama takka yoo si biraa deeme wanta ati gootuuf tokko yoo hin jiru jechuudha. Yeroo inni jiru kanatti yeroo lubbuu si keessa jirtutti yoo wal bira dhaabatte yoo wal gargaarte yoo dhiphina irratti waliif kafana taate borummoo karaa guddinaa takkatti gaafa namni sun jijjiirama takka argate siinillee galateeffatuu danda'a. Akkasuma immoo daran ati isaaf oolmaa irraa isaa oolte sana siif ooluu danda'a jechuudha. Sababa kana ta'e ani wanti nani murteessee jiru keessa kan kootitti akkasuma hiriyaati afaanillee haasofnee turre waan kana wantoota hundayyuu mijeessinee akka gara biyya kanaa dhufuudha. Garuu immoo tarii akka carraa ta'ee biyya sana keessaa bahuu hin danda'u. Kanan jedhu shakkiin itti ta'ee maalfiin amma gadi baheetu waa tokko gochuu hin danda'u mana keessadha kanan taa'aa jirudha kan inni jechaa jiru. Kanaaf iyyuu tarii wantoota kanaan daangeffamuu danda'a. Jedheen sodaadhee obboleessi bakka baay'ee tokko innillee girgirrii wayii keessa jira akka malee jechuudha. Baay'ee tokko sodaatee jira. Wanta akka ta'u naaf hin galle dhugaa dubbachuudhaaf. Irra caala immoo kan maatiin ayyuu dheekkamanidha kan nu sodaachise. Sababni isaa isuma bira jirti beekaa godhaa beekaa dhoksaa nuyi maaliif nutti xafataa wanti fi haafuutii immoo maaliif intala keenya akkasitti salphisaa jedhanii lolaa jiran jechuudha. Ani garuu waan keessa kootti shakki takka jirti jechuudha. Yeroo dura piraankii godhan sana ayyuu miidiyaa irratti baasanii uummata fuulduratti karaa irratti piraankii godhanii turanii ayyuun tuni nama danda'amtu miti dhugaa dubbachuudhaaf nama ishiitti dhiyaatetu beeka nama danda'amtu miti jechuudha. Ani sargiidhuma kanayyuu jaalaluma seedooyyuu qabaattee natti fakkaattu. Harka sana deeffachuudha jettee si jaaladhe jettee ni maraattee cidha sanarratti isa akka inni na awwaarradetti awwaarradaa kan jettu waan kana goote natti fakkaataan akka yaada